nurratti hojjetus waan nu hojjetu immoo qaba. Sagalichis waan abisiniin hin hojjetin nu bira hin darbin. Dammaqaa nuun jechaa jira. Gooftaan hafuura nu dammaqsu kan nu gidduutti asusuchoosu. Dammaqaa inni dhiisa miti salphaan keenya. Amma nama tokko gaafa dhufees hin dammaqsu irra kan jedhee akkasii daddarbatee sokka. Miti? Deebitee rafuu dandeessa. Inni kun garuu akkas miti. Si dhiisee isa deemu miti. Waan fedhe keessa maa hin jiraatin. Waan fedhe keessa maa hin jiraatin ati. Eessayyuu jiraatu maal keessas jiraatu. Inni dammaqi nuun jedhee nutti dubbataa kuni isa nu dhiisee adeemu miti. Isa nu fuudhee adeemudha malee. Yoo nuyi dadhabne isa nu kaasu. Yoo nuyi humna dhabne isa humna keenya nuuf ta'u. Yoo nuyi dadhabnee jiraate isa nu aareessudha. Kanaafidha mitire bartoonni koo gaafa abbaa isaanii isa dhugaa mana cufamee jiru keessa ta'anii utuu isaan gaddaa jiranii nagaan isiniif haa ta'u ittiin jedhe dhaqe. Maaliif beektu nagaa dhabanii sodaatanii raafamaniitu mana isaanii cufatanii ta'an. Utuu namni dhaqee balbalicha akka godheera ta'e naasuudhaan tarii wanta tokko ta'u. Inni garuu balballi banamuu isaas hin argine qopheennaan isaan gidduu dhaabachuu isaanii argan. Nagaan isiniif haa ta'u ittiin jedhe. Ammas immoo sagalee Waaqayyoo inni anaaf isin irratti roobu kuni hojii nu keessatti hojjetu qaba. Gooftaa keenyaaf ulfina laachaa kana caalaa akka inni nu barsiisu. Kana caalaa akka inni yaada garaa keenyaaf qalbii keenyaatti dubbatu. Qalbiin keenya, dhiigi keenya, iddi neerfii keenya obboloota koo uumamaaraa wanti jedhu koo macaafa qulqulluu keenya keessa qaamni keenya akka uumamaaraa ta'e hundi keenya hin beekne deema yaada. Harki koo uumamaaraadha. Maaliif yoo jettan Yesuus Kiristoos irraa uumamaaraa ta'e sababii lammaffaa dhaladhe. Ani isa kan kootiin of danda'e dubbadha kan namaan dubbadhu deesinitti beeku. Abbabbaan inni tokko deengaddanan jedhamtire jireenyan qabaannaan maqaan keenya jireenya bara baraa irratti caafamee jiraannaanitu caafamee hin jiru dhaqee arginu fedhatti fakkaata kaleessa. Asuma turre waa'ee jireenyaa isaa raachiin jiru inni. Innaan eegaatiin jiraatiran jiraa obboleessa godhiifamaan jedhe galanni isaa ta'u. Kanan nuti qooshe yaala'u. Inni gooftaan jedhe yoo lafarra bubbuleeyyuu dhugaa waaqasa jiraataati garuu tuun ta'in hin hafu. Yoo tureeyyuu jedhe hambaa qoomee yoo tureeyyuu dubbichi amanamaaf amansiisaadha jedhe. Gooftaa hundumaa dandeessu Waaqayyo abbaa keenyaa gooftaa keenyaa duris kan jirtu bara baraanis kan jiraattu barri jireenya kee dhumaaf daangaas kan hin qabne ati bara baraa Waaqayyo isa ol waaqa gubbaa jiraatu ani maqaan koo isa jiraataadha jettee kan ofii kee waamtu akkuma ofii keetiin ana jettu anummaa keetiin hin jiraatta waan hundumaa gochuudhaaf aboof gooftummaa qabda. Lafarratti samiirratti hunduu si jalatti bula malee yaa Waaqayyo gooftaa kan sirra dhaabatee kan si gararraa dhaabatee sitti ol dubbatu tokko illee hin jiru. Ati hundumarratti jiraataa bara baraadha. Ati inni jiraatte kun immoo nu jiraachisse. Ati jiraachuu keerraan kan ka'e jireenyi maal akka ta'e barree yaa Waaqayyo gooftaa sagalee isa jireenya keetiitiin jireenya nutti dubbatte jireenyi maal akka ta'e immoo nu dhandhamsiisse jireenyatti akka nuyi dhaloota waamnuuf immoo garaa keenya yaa Waaqayyo dhiiga kee miccitee qulleessite isa akka dhagaa jabaatu nu keessaa buqqiftee isa akka foonii nuuf laatte haleluuyaa. Gaarummaan kee mana keenya keessa olmaan kee jireenya keenya keessa kanaaf ilillee si dhiyeessina kanaafoo kubaa si dhiyeessina garaa keenyatu sitti gammada garaa keenyatu siin of jaja garaan keenya yaa Waaqayyo sirratti of hin jaju garuu siin of hin jaja eenyummaan keenya eenyummaa kee keessa sababii nuu dhokateef ati yaa Waaqayyo waaqa gargaarsa keenya waan nuu taateef lafa onaa keessatti nun himne onaa keenya yaa Waaqayyo marga duwwaa goote ati yaa Waaqayyo abdii keenya jige kaastee ol dhaabde ati yaa Waaqayyo gooftaa madaanuu irraa fayyuu hin dandeenye ofii keetii daawwaa dhugaa taatee nu fayyiste ati yaa Waaqayyo dhukkuba keenyaaf qoricha dhugaadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni olaariyaam teessoo kee irratti siif haa ta'u. Abbaa koo garaan koo gammadee si galateeffata manni koo siif hin ililcha ati yaa Waaqayyo olmaa gurguddaa narraa qabda gochaan kee mana koo keessaa lakkaa'amee hin xumuramu ani tuuti kan itti hojjette lakkaa'inaan jettee yaa Waaqayyo gooftaa kanan fuula kee duraa lakkaa'adhu tokko hin qabu satinaa hojjette garuu lakkaa'ee hin fixu. Daangaan qabu abbaa koo araarat ittiin na jaallatte jaalalatti immoo natti agarsiiste akkasumatti nu jaallatte akkasumatti nu mararsiifatte bobaa kee jala nu kaatte yaa Waaqayyo gooftaa guyyaa aduun saafaa nun dhoofne halkanichis dukkanni nun dhoofne
keetii nuuf taate. Mana harki namaa hin ijaarre yaa Waaqayyo ofii keetii nuuf taate. Ati kan keenyaaf orma hin amanne, ormattis dabarsitee nun laanne. Orma kan nutti ta'u isa yaada garaa keenyaatti dabarsitee nun laanne sagalee keetiin nu bitte. Eeyyee yaa Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoos. Nuyi baraansi keessa baraan siin bitamne yaa Waaqayyo siin bitamnee jiraanna. Warri siin bitamanii jiraatan immoo yaa Waaqayyo galata siif dhiyeessa. Sodaa dubbii keef kabaja dubbii keetii keessa jiraachaa si galateeffatu. Maqaa Kiristoos ilma kee Yesuusiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Abbaa warratti gargaarte iddoo kana jiru. Warri itti jaallatte iddoo kana jiru. Warri itti fedha keetiin barbaadde iddoo kana jiru. Ammas dhiiga kee dhiiga hoolicha Yesuus Kiristoosiin nu gidduutti ifa keessa guddaatiin mul'adhu. Yaa Waaqayyo Gooftaa, araara keetiin warra dukkana keessa jiran, araara keetiin yaa Waaqayyo yaada qalbii si dhaggeeffatu, araara keetiin sagalee keessa qajeelaa yaa Waaqayyo Gooftaa akka biddeenitti kan nyaatu, araara keetiin yaa Waaqayyo Gooftaa dubbii keessa amanamaa kanarratti hundee isaa kan ijaarratani. Anaaf obboloota koo kana nu gochuun jaalala kee fedha kee haa ta'u. Gochaan kee inni araaraa ilma keetiin guutuu nu gidduutti nurratti ifee maqaa Yesuus Kiristoosiin mul'atu. Yaa Waaqayyo Gooftaa, si kadhanna malee si ajajna miti yaa Waaqayyo Gooftaa. Kadhadhaa siniif kennama jedha mitiiree sagaleen kee. Yeroo kana akkati nu dammaqsitu barbaada. Ergati sagalee keetiin dammaqaa jettee nuuf fidde. Ergati sagalee keetiin ka'aa jettee nuuf fidde. Nuyi ammayyuu ta'aa jirra. Nuyi ammayyuu dammaqnee hin jirru. Maqaa Yesuusiin hafuurri keenni jiraataan keessa keenyaa dammaqu. Hafuurri keenni jiraataan nu keessatti yaa Waaqayyo Gooftaa nu dammaqsu. Ilaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Bartooti gaaf tokko raafama keessatti galagalanii yaa Waaqayyo Gooftaa bidiruu isaanii keessatti utuu ati ciisaa jirtu raafamni guddaan tokko isaanitti dhufe. Raafama guddaan sana keessatti garuu isa guddaa ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin galagalanii dammaqfatani. Har'as yaa Waaqayyo Gooftaa, isa hafuura keetiin qabdii gootee nu keessatti dhangalaaste. Hafuura keessatti yaa Waaqayyo Gooftaa fayyinaaf nu keessatti dhangalaaste ittiin nu mallatteessite sana maqaa Yesuus Kiristoosiin nu keessaa akka inni dammaqu. Nuunis hafuuricha keessatti akka nuyi dammaqnu maqaa Yesuusiin araarri kee tokko tokko keenya gargaaru. Ayyaanni kee tokko tokko keenya irraa ifee calaqqisee haa mul'atu. Ilaa yaa Waaqayyo Gooftaa, Asteer fuula mootichaa duratti simboo gaafa argatte siiqqee mootummaatu itti qabame. Har'a maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin fuulli araara keetii tokko tokko keenyatti adeebi'u. Ana dhala keetti araara kee natti agarsiisi. Ani si akkeeratuun hin beekin utuun beeku. Deemsa koo yaada koo qalbii koon dubbannaa kooti. Kallattii hundumaatiin yaa Waaqayyo siin malee eenyu tokkoyyuu hin gaddisiisne. Maqaa dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin jireenya hafuura koo foon kootti araaramuun jaalala kee fedha kee haa ta'u. Obboloota koo iddoo kana jiranitti maqaa Yesuusiin araaramuun jaalala kee fedha kee haa ta'u. Araarri kee nu gidduutti balaqqeessaa na mul'atu. Yaa Waaqayyo Gooftaa, ani sin kadhadha. Yaadi foon koo yaada dhiiga kooti, humna dhiiga hoolicha Yesuus Kiristoosiin gamcadha jedhu. Yaadi obboloota kooti, dhiigi isaanii, neerbiin isaanii maqaa Kiristoos ilma kee Yesuusiin fuula kee duratti gamcala jedhee si haa dhaggeeffatu. Sin gaafa gara koo dhuftan cal jedhaatii na dhaggeeffadhaa itti mitiire. Nu yaa Waaqayyo Gooftaa, kan nu keessaa dubbatus kan nurraa dubbatus hafuura kee qofaa ta'u. Nu hin callisnaati dubbadhuuti mul'adhu. Ilaa yaa Waaqayyo tokko nu gidduutti ofiisaa mul'isuudhaaf kan dhaabatu hin jiraatin. Ulfina kee mul'isuuf kan dhaabatu garuu maqaa Yesuusiin nu gidduudha ammayyuu hundeessaa jabaatee haa dhaabatu. Yaa Waaqayyo Gooftaa, akka nu hin doomnetti nu qarteetta. Akka nu hin bannetti nu barbaaddeetta. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin obboleonni koo kun ayyaana kee haa uffatan. Ogummaan maqaa Yesuusiin dachaa isaan irratti haa dhangalamu. Hubannaan maqaa Yesuusiin dachaa isaan irratti haa dhangalamu. Ilaa jilba keenya nuuf haaressi. Yaada qalbii keenyaatti nuuf bani. Gadi jennee si dhaggeeffannaa ol jedhiitii nutti dubbadhu. Sagalee kee isa ifaan guutu. Isa waaqummaa kee nutti mul'isu akkuma nuyi qayyabachuu jalqabne. Ilaa dukkana keessa kan jiran Waaqa du'aa jala ta'anii Waaqa isa jireenyaa kan didan maqaa Gooftaa Yesuusiin sagalee keessa akka damma mi'aawu kanaan dhufanii iddoo kanaa dhaggeeffatan. Yaadni qalbii isaanii haareffame. Ilaa dukkana keessas kan jiran birmadduus kan ta'an guddaas xiqqaanis beekaanis wallaalaanis maqaa Yesuusiin ulfina dubbii keetiif gadi jechaa taa'ee dhaggeeffatu. Abbaa fuula qulqulluu nu gidduutti guddaan si malee tokko illee hin jiru. Guddummaa kee immoo nu gidduutti mul'isi. Warruma sin jedhanii akka asoosamaatti sagalee kee dubbifatanii darban utuu hin taane warra sagalichi akka jiraataa ta'e beekanii qabamanii itti jiraatan. Sagaleen Waaqayyoo jiraataan inni humna hojjetu of keessaa qaba.
Ni billaa qara lamaan qarame caalaa qara of keessaa qabana sagaleen kee. Waan jireenya koorraa qeeqqa'uuf malaa ati narraa qeexxa'i. Garaa koo keessaa, deemsa koo keessaa, yaada koo keessaa kan siif hin taane, yaada obboloota koo keessaa, deemsa isaanii keessaa, qalbii isaanii, dhiiga isaanii keessaa kan siif hin taane billaa dubbii sagalee kee kanaan cicciramee isaan keessaa haa dhangala'u. Cicciramee hana keessaa haa dhangala'u. Humni dukkanaaf seexanaa nu gidduudhaa humna dubbii sagalee keetiin jedhee haa gubatu. Ati nu gidduutti ifaan mul'adhu. Dukkanni nu gidduutti iddoon argate. Du'i nu gidduutti iddoon argate. Jireenyi inni ta'e sagaleen kee nu gidduutti iddoo haa godhatu. Sossokosuu miila baala keetii nu gidduutti dhaga'amu. Hisqeel gaafa lafee goggogaa sanatti raajee dubbate. Lafee akka isaatiitti iniqe jedhee caafamee jira. Maqaa isa du'ee du'a moo'ee ka'e maqaa Yesuus Kiristoosiin. Gaafa nuyi sagalee kee dubbifannu jilbi keenya du'e aareeffamu. Lapheen keenya du'e aareeffamu. Jaalalli nuuf si gidduutti du'e maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaaf sekeendii kanaa kaasee nuuf aareeffamu. Waan si duukaa jirru nutti fakkaate akka nu hin kufnetti sagaleen kee iddoo nu jirru mastaawutii ta'e nutti agarsiisu. Hundumaa goota si haa galatu. Maqaa isatti nu jaallatte tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ayyaanni Waaqayyoo inni guddaa olaaf mana isin jirtanitti dachaa isiniif haa baay'atu. Gooftaa Yesuus Kiristoos akkana jedha mitire. Gaafuma dubbatu yookiin immoo yeroo adeemu yeroo biyya lafaarra ture jechuudha. Wangeela Yohaannis kana keessatti yeroo qayyabanu keessatti na duukaa bu'e. Namootni na duukaa bu'e ittiin jedhu baay'ee wayii tuudhattanii laaftanii akka namaatti namni na duukaa bu'e ittiin hin jennedha. Maaliif namni namoota gaarii filata malee nama cubbamaan filataare hin filatu. Nama maqaa gadhee qabu eenyuyyuu hin filatu. Inni garuu namoota maqaa gaarii hin qabne, namoota iddoo gaarii hin qabne, namoota bakka iddoo jira miti lafa isaan jiraatanii dhaqeetu anatu isiniif jireenya jedhee ofitti isaan qabee garaa jaalalaatiin lafa isaan kufanii dhaqee isaan kaase. Tokko isaan keessaa eenyudha yaan jettanii milikkita fanadha. Ishi milikkita godhee Waaqayyo lafa kanarra anaan na kaa'eera. Isin hin beeku. Abbaatu ofirratti dubbatata. Ishi yeroo darbee waadaan isin barsiiseera I think. Amma eessaatti akka inni isin barsiise 12 duwwaa deeme. Garuu edda galgala yeroo dubbatu waan ta'e tokko gurra keessa na bu'ee ture. 37 jechuu isaa dhaga'een ture. Maalumatu fiigeechi dhaqe? Tumatu fiigeechi dhaqe malee 12. La 37 jedheen. Garuu gurri godhu gurguraan nagahu. jedheera garuu isa boqonnaa sagalee odoo hin taane isa duraa jedhe. Isa yaa bishaan jiraata. Waan keessatti inni daachi deeme ani koo isa kana nadhiin 37 dachaa jira maal akkatti fiigeechaa jira. Wayii gudi. Eessi Waaqayyo gaarii dhaga. Gaarummaan isaas immoo bara baraan jiraatanii caafameera mitire. Nagaan dachaas ni fata'u dhugaa Waaqasa jiraata. Adaraa keessan dhiifamanuuf godhaa. Isiniinan jedha Waaqayyo immoo baga nagaa isin godhee naaf jiraadhaan akka kootti baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa. Namuma isin beektanii garuu maqaan nama nagaa gaafataa jiru keessan na barreessanii baga jedhu. As jala jiru kanaaf hin deebiseefi. As babaaga wata wadasi nootaalleen jecha baame. Yeroo boqonnaa 8 ilaalle keessatti waa'ee dubartittii hadheeffamtee sanaa Waaqayyo abbaan immoo akka inni cubbuu ishee dhiisee fi wanta ta'e jechuudha. Boqonnaa tokko keessatti immoo gaafa achi deebinu Yesuus Kiristoos akka inni dhufu namicha tokkotu isa dura dhufee innis immoo nama kakuudhaan dhalatee Zakkaariyaasiif Elsaabeetirra Elsaayi jechuuf Elsaabeetirra Waaqayyo kakuu guddaadhaan nama dhalate.